wallolu dhukkuba baay'ata torbee irraan dhufeedha yaa waaqayyoon jedhee na dursitee mana galta bagaafii mana koo jiru jeequmsa jireenya koo irra jiru maatii koo irra jiru hin kaastadheen bishaanii fi zayitii amanee fudhadhee galeedha isarraa kan keedhan gaafan qe'ee ga'oode hoggaan qe'ee ga'u nagaan hin jiroodha hunduu walitti ka'ee wal lolaadhan bishaan dibataa fi zayitii dibataa san qe'ee keechan facaaseedhan gaafa sanbataa nama 12tu gooftaa fudhate kanaaf ilillee dhanan deebi'ee dhufan jedhee akkasuma ta'ee ilillee dhanan dhufeedha. Noora gooftaan isin eebbisu. Isaan immoo akkasidhaan waggaa 16 giffiitiidhaan rakkachaa ture. Waggaa meeqa? Eshi. Taa'een ka'uudha. Taa'een ka'u. Eshi. Hin hojjetan. Eshi. Bahee galuu hin danda'u. Eshi. Gaaf tokko garuudhaan waaqayyo na gargaaree asan dhufeedhaan. Eshi. Namni waaqayyo naa kadhataneedhaan. Battaluma sanitti narraa dhaabateedhaan. Amma nagaatu naa ta'ee. Giffiitiin hin jiru. Hin jiruudha. Bara baraan fayyinni keessatti ta'u. Eshi. Daa'imatu meelaa dhukkubaat mana yaalan geesseet fayyuu dideet asaan fideet namni waaqayyo naa kadhateet battaluma sanitti mucaan koo fayyee. Galateeffadhaa waaqayyo bara baraan fayyinni. Maayifaa akkasidhaan na ukaa'edhaan waggaa 10 narra darbee. Waggaa meeqa? Eshi. Waggaa 10 guutuu na uka qorraadheen mana yaalaa dhaqaa tureedhaan. Eshi. Garuu asan dhufeedhaan zayitii dibataa fi bishaan dibataa namni waaqayyo naa kenneet. Kanarraa kan ka'e nan dhugee battaluma sanaan amanee dhugeedhaan. Gaafan galoodhaan wanta akka qumbursaa fakkaatu sammuu koo keessaa karaa funyaan koo gadi yaa'ee. Eessaan? Funyaan hin yaa'edha. Eessaan isin bahe? Ergasii hoo? Ergasii nagaan ta'eedha. Bara baraan fayyinni keessatti ta'u. Kanarraa kan hafe immoo mana laman qabaadha. Mana qorqorroo fi citaan qabaadha. Mana qorqorroon taa'aadha. Raajiin mana citaa keessaa nama wajjin waan ta'e gadi dhidhiitaadha. Abjuudhaani? Abjuudhaan. Eeshi. Achumarraan kan ka'e bininan dhuman laaluu abjuu kootineedhaan achuma keessa taa'ee tanaan waaqayyo bakka na fayyisuu dhufeera dhee tanan gammade akkuma san naa ta'eedhaan. Noora waaqa isin eebbisu. Bulees keenya immoo akkasidha. Abjuudhaananii karaan deemaa afooshaan naquudhaa deemaa achumaan namoonni 4 ta'anii na eeggataniidha. Achumaan bilbila baasee raajiidhaa dawwaleedha. Battalumaan dawwalee sanitti harka kee fuulduratti itti qabinaan jedhe namni waaqaa. Abjuudhaani? Abjuudhaan. Eeshi. Battalumaan harkatti qabe sanitti jarriin kukkufanii nagaadhaan hangalee. Galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Siifa ta'u waaqayyo. Diin. Eeshi. Abjuudhaananii si argee. Mana keessa jirtaa galmee guddaa fuuldura kee jira. Maaliif dhuftee akkanani si kadhadhuuf dhuftee inaan jette jennaan ifan akkaati naa kadhattuu fi mooti nam beelee biddeena nyaatu kanarraa kanaa kuttuufan dhufeessiin jedhe ishii achumaan siifan kutaa koottattee saayinaa akkaati dhiqxee biddeen kanarraa naa kuttu yoo naa kuttu awwaalli wayii akkana jira awwaala kana keessaa namichi kun akkaati luqqa'ee ol ba'a yoo ol ba'u ishii kana harmi ishiin dhukkubsata tsalla'iif baay'ee aarti iddoo chaarjii yoo dhufte ofitti aaraa jirti tsalla'iif jennaan mirga keetirra takkaa ol fuutee na qabatte naa tsallaat yoon hirriba keessaa ol jedhu wanni kurkursuun harma koo keessa jiru umtu harma koo keessa harmi baay'ee isti achumaanani yaa raajii abbaa warraa koo kiyya kun na galchu kootuti na galchi na sodaadhaan jedhaan ilaa waraabessi bukkee isaatirra jira na nyaata waraabessi isa faana taa'ee jiru kun hin jedhaan bineensi immoo isa faana deemaa jira inni immoo natti deemaa jira isa dhumaanaan jedha shugguxii sii kenna isa macarrashaa dhumaa shugguxii sii kenna waraabessi kun inni tokko si nyaachuu asitti dhufe haadha yoon asitti dhufe shugguxiidhaan afaan kee dhufte nafe si dheessanaan. Ee takka jedhe shugguxichi isa kana amiin jedha. Amiin.